Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Duuni qulqullootaa Waaqayyoo biratti kan kabajamedha. Waaqayyootiin kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam, biyya keessaa, biyya alaas kutaa biyyoota garaagaraatti kan argamtan, ija Waaqayyoo kan taatan luboonni mana amantaa keenyaa, obboloonni koo daaqonoonni, barsiisonni wangeelaa, tajaajiltoonni, beektonni mana amantaa, abbooliin, haadholiin, daa'imman, qeerroo fi qarreen, faarfattoonni dilbataa hundumti keessan nagaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu, akkam turtanii, akkam yoo nageessanii, akka badii keenyaa, akka gochaa keenyaa osoo hin ta'iin arjummaa isaatiin, fedha isaatiin, fedha abbaa isaatiin yeroo kana, sa'aatii kana, daqiiqaa kanaatiin kan nu geessise, kan nu qaqqabsiise Waaqni abboolii keenyaa, Waaqni raajotaa, Waaqni qulqullootaa, galanni, ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee, maqaan giiftii keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam kan hin dagatamne maqaan ishii, ergamoonni isaa, wareegamtoonni isaa akkuma aangoo fi aaboo isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Hunda dursaa baga jala bultii ayyaana haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam guyyaa yaadannoo boqonnaa ishii bara kanaatiin eegee tiksee Gooftaan keenya uumaan keenya Yesus Kiristoos hunduma keenya nu qaqqabsiisee baga geessan, baga ittiin nu gahe. Guyyaa har'aa kana ayyaana haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam amajjii guyyaa 21 Astariyoo, guyyaa boqonnaa ishii, guyyaa yaadannoo ayyaana ishiitiin baga geessan, baga wajjumaa nu geenya jechaa dubbii sagalee Waaqayyoo wangeelaa abbaa keenya, faaruu abbaa keenya qulqullicha Daawit boqonnaa 115 lakkoofsa 15 irra kan jiru dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ilaallaa. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurra ittiin dhageessan hunduma keenyaatiif haa laatu. Faaruu Daawit boqonnaa 116 lakkoofsa 15 gubbaa irratti akkana jedha: boqonnaan qulqullootaa Waaqayyoo fuulduratti kabajamaadha jedha. Boqonnaan qulqullootaa, duuni qulqullootaa Waaqayyo fuulduratti kabajamaadha. Faaruu 115 cuftuu keessatti 16 lakkoofsa 15 gubbaa irratti duuni boqonnaan qulqullootaa Waaqayyo biratti kabajamaadha jedha. Jecha kana kan dubbate laphee Waaqayyoo kan jedhamu, laphee Waaqayyoo kan ta'e qulqullichaa abbaa keenya Daawitidha. Hunda dursaa duuni maalidha? Du'a jechuun maalidha? Fooniin biyya lafaa irraa godaanuun yookiin immoo foonii fi lubbuun gargar gaafa ba'u du'a jedhama. Manni kiristaanaa keenya du'a bakka lamatti qooddee barsiisti. Du'a lubbuu,
du'a foonii jechuudhaan manni kiristaanaa ni barsiisti. Duuni nu talaallu kun boqonnaa foonii dadhabbii foonirraa boqochuun du'a foonii jedhama. Dadhabbii foonirraati fooniin boqotanii lubbuunis hojii gaarummaa hojjechuu dhabanii yoo du'an du'a jedhama. Kanaaf qulqullichi Daawit duuni qulqullootaa Waaqayyo biratti kabajamaadha jedha. Ejaa sagalee isaatiif gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkuma beekamu abbaan keenya qulqullichi Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 kaasnee gaafa ilaallu kan natti amane yoo jiraate yoo du'e illee jiraataa ni ta'a. Yoo du'e illee jiraataa ni ta'a. Kan natti amanu yoo jiraatus bara baraatiin hin du'u jedhe. Jechi kun Kiristoosin amananii warri maqaa isaa qabatanii hanga dhumaatti cimanii dhaabatanii amantaan deddeebi'an fooninis lubbuunis boqonnaa bara baraa argatu. Yoo amantoo dhaban hojii gaarummaa yoo hin qabaanne amantaa yoo hin qabaanne garuu fooninis lubbuunis ni du'u. Akkuma beekamu yaada kana erga laalleen booda guyyaa har'aa kana sababa maaliifan jecha kana kaasuu danda'e waa'ee boqonnaa maaliifan kaase jennee gaafa ilaallu haadha keenya qulqulleettii dubroo maaramiitiif guyyaa boqonnaa ishiiti. Namni fooniin dhalate tokkollee namni hafu hin jiru. Fooniin hundumtuu ni boqota. Kun du'a otoo hin ta'in boqonnaadha. Duuni garuu isa kana miti. Duuni du'a lubbuuti. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam akkuma namoota kaanii du'a kan agarteetti. Duuni kun boqonnaa fooniiti. Boqonnaa lubbuu miti. Isa kanaaf amajjii guyyaa 21 waggaa waggaan kan kabajnu Astariyoo yookiin immoo Maggalata yookiin immoo mul'achuu kan jedhudha. Asirratti waa tokko kaayetan darba. Astaraayee kan jedhu jecha giizirraati kan dhufe gaafa ta'u mul'ateera yookiin immoo Maggalata argamuu mul'achuu kan jedhu of keessaatii qaba. Haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam dhalachuu ishiitiin filamuu ishiitiin garaa haadha ishiirraa kaastee Waaqayyoon kan ishee file waan taateedhaaf Waaqayyoon karaa ishee mul'ateera. Waaqayyo karaa ishee argameera. Waaqayyo karaa ishee addunyaa du'arraa baraareera. Waaqayyoon karaa ishii badii Addaamii fi Hewaan dhiifama godheera. Abdii abbooliin keenya akkas jedhu mana amantaa keessatti ተፈጸመ ተስፋ አበው ወማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል jechuudhaan dubbatu. Abdiin abboolii karaa maaramii raawwate qaraaniyoo irratti fannifamee fayyisaan addunyaa ni mul'ate jechuudhaan ni faarfatu. Kanaaf ayyaanni waggaa waggaan kabajnu kun maal sababeeffachuufi qulqullichi Salamoon akkuma dubbate yaadannoon qulqullootaa bara baraan ni jiraata kan cubbamootaa garuu ni badaa jedheera. Amajjiin guyyaa 21 waggaa waggaan kabajamu ayyaana boqonnaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maaramiiti. Ayyaana kanarraa maal baranna? Manni kiristaanaa ayyaana kana maaliif kabajji? Qulqullichi Daawit Faaruusa 88 lakkoofsa 3 gubbaa irratti warra filameetan waliin waadaa koo taasisee jedha. Waadaa koo raawwadhee jedha. Kanaatiif qulqulleettiin dubroo Maariyaam haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam abbaa isheerraa Iyyaaqeemii fi haadha isheerraa Haannaa irraati dhalattee abbaa fi haadha isheerraa erga dhalatteen booda maatii ishee waliin waggaa 3
jiraatteetti. Erga dhalattee ergamaa Waaqayyo misiraachoo ergamaa Waaqayyootiin erga dhalatteen booda qulqulleettiin Dubroo Maariyaam maatii warra ishee waliin Iyyaaqeemii fi Haannaa waliitiin waggaa 3 jiraatteetti. Mana qulqullummaa keessa immoo waggaa 12 jiraatteetti. Ilma ishii gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos waliitiin waggaa 33 fi ji'a 3 jiraatte. Seenaan mana amantaa keenya akkuma nutti mutti. Gooftaan keenya gara samiitti erga ol ba'een booda ergatiisaa yookiin immoo erga inni gara samiitti ol ba'een booda dhalatee guddatee barsiisee cuuphamee fannifamee du'ee du'a mo'ee ka'ee erga inni gara samiitti erga mirga abbaasaatti ol deebi'eetiin booda gaafa guyyaa jimaataa gaafa guyyaa fannoo sana haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam jaalala ilma ishiitiif qabduuf jecha kabaja ilma ishiitiif qabduuf jecha hanga fannootti amma qaraaniyooti isa waliitiin dhaabatte. Warri kaan gaafa isaan bittinnaan duuka bu'oonni warri kaan gaafa isaan bittinnaan gaafa raafaman gaafa isaan shakkan gaafa isaan sodaatan haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam haadha isaa waan taateef amma qaraaniyooti waliin deemtee bartoota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos keessaa ammoo qulqullichi Yohaannis Cuuphaan amma qaraaniyooti waliin deemee haadha isaa kunoo haadha koo kunoo haadha kee jechuudhaan imaanaa taayisee gooftaan keenya qulqullicha Yohaannisitti kenneera. Walii galaa haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam biyya lafaa irra fooniin waggaa 64 jiraattee jedha. Jiraachuudhaan amajji guyyaa 21 bara 400 bara 49 bara dhiifamaa bara 49 bara dhiifamaa guyyaa sanbataa gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos ergamoota hedduu qulqulloota hedduu of hordofsiisee gara haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamitti dhufee jedha. Akkuma beekamu fooniin kan dhalate boqochuunsaa dadhabbii fooniirraa boqonnaa fudhachuunsaa wanta hin hafneedhaaf haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam waggaa 64tti amajjii guyyaa 21 guyyaa dilbataa gara ishiitti ergamoota hedduu of duukaa hiriirsisee gara ishiitti dhufee jedha. Yeroo kana yaa haadha koo dadhabbii biyya lafaa kanarraati. Rakkoo biyya lafaa kanarraati. Gidiraa biyya lafaa kanarraati. Qorumsa biyya lafaa kanarraati si boqochiisuun dhufee ittiin jedhee jedha. Yeroo kana haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam yaa ilma koo anis akkuma warra kaanii akkamiin du'uu danda'a? Si baadhee ji'a 9 guyyaa 5 garaatti ammati guddattutti dugdatti harkatti si qabadhee akkuma warra kaanii akkuma uumama warra kaanii akkamittan boqochuu danda'a kan jedhu giftiin keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam ilma ishii gaafattee jedha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosis haadha isaa fudhachuudhaan gara Si'ool ishee geessee jedha. Si'ool keessa lubbuun baay'een rakkoo gidiraa qorumsa guddaa keessa galanii kan dhiphatan baay'oolii isaanii gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos ishee argisiisee jedha. Yeroo kana gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaan kana akka dhiifama godhuuf akka isheedhaaf fayyisuuf gaafa ishee agarsiisu warra Si'ool kana kee jiru warra dhiphatee jiru kana yoo naaf fayyiste immoo al tokko miti al torbayyuu nan boqodhaa ittiin jette. Gooftaan keenyas akkuma beekamu Faaruu 88 lakkoofsa 3 irratti
warra filame waliitan waadaa koo taasisee jedha. Waadaa kanaan qulqulleetti dubroo maaramiif waadaa galee jedha. Waadaan isaa kunis akkasidha. Maqaa ishiitiin warra mana kiristaanaa ijaaru, maqaa ishiitiin warra beela'eef dheebote warra laatuuf warra dheebuu baasu, maqaa ishiitiin maqaa ijoollee isaa kan moggaasu, maqaa ishiitiin hojii gaarii kan hojjetu, maqaa ishiitiin mana qulqullummaa kan tajaajilu, maqaa ishiitiin waan hafuuraa hundumaa kan raawwatu akka dhiifama godhuuf akka isheedhaaf fayyisuudhaaf gooftaan keenya waadaa isheedhaaf kennee jedha. Yeroo kana gooftaan keenya waadaa erga galeetiin booda duukaa bu'oonni Waaqayyoo waliitiin gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos faaruu ergamootaatiin warra Si'ool jiru erga agarsiiseetiin booda duukaa bu'oota bakka jiranitti duumessaan agarsiisee gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos boqonnaa haadha keenyaa amajjii guyyaa 21 taasisee jedha. Guyyaa dilbataa amajjii guyyaa 1 ni boqotte. Erga isheen boqotteen booda faaruudhaan galataatiin oqubaatiin duukaa bu'oonni bartoonni gooftaa keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos faaruu ergamootaatiin kabajaatiin bakka boqonnaa foon ishee reenfa ishee gara Geetesemaaniitti awwaalaaf fudhanii deemanii jedha. Kaleessa ilmi ishii ka'ee du'aa ka'e jedhanii nu jeeqaa turan, Yerusaalem hunduma diigaa turan. Har'a immoo isheen du'aa kaate jedhanii nu jeequudhaaf waan ta'eedhaaf koottaa foon Maariyaamii haa gubnuu jedhan. Namni jal'ina yaaduurraa yoomitti dubatti hin deebi'u. Namni waan badii raawwachuurraa yoomu dubatti hin deebi'u. Koottaa reenfa ishii hin gubna jechuudhaan mari'atani. Akkam haa goonu akkamitti foon ishee kana gubuu dandeenyaa jedhan. Taa'ofaaniyaa nama jedhame, nama irree qabu, nama humna qabu, nama dandeettii qabu filanii reenfa ishee akka gubuudhaaf yeroo isaan qabanii gara Geetesemaaniitti ol geessan warra Ayihudootaa arganii jedha. Yeroo kana Taa'ofaaniyaan reenfa ishii agoobaraan godhanii gaafa isaan awwaaluu geessanitti gidduu isaaniitii butee jedha. Kanaatiin booda koottaa foon ishee haa gubnu jechuudhaan dabiinsaan jedhina miqqanyummaadhaan ka'anii dubbatanii jedha. Gidduu isaanii Taa'ofaaniyaa nama jedhamu filuudhaan ni ka'an. Yeroo inni dhaqee siree isheen irra jirtu reenfa ishii gubuudhaaf ka'u ergamaan Waaqayyoo harka isaa lamman irraatii muree jedha. Galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Warri Maaramiif diina ta'an, warri Maaramiin jibban, warri Maaramii hin kabajne har'as kabaja Maaramii beekuu qabu. Yeroo kanaatti qulqulleettiin dubroo Maariyaam gara jabeetti miti gara laafettiidha. Haadha hundumaati. Saree dheeboteef illee bishaan kophee luka ishiitiin kan obaastu waan ta'eedhaaf gadditee fi ergamaa ejame sana harka isaarraa murameera. Namichi kunis balleessa dhiifama naa godhii gaafa jedhu haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam ol jettee Qidduus qulqullicha Phexrosiin akka duraa taa'isiif jettee itti himtee qulqullichi Phexros ishee isaaf deebiseeraa jedha. Yohaannisiin gidduu isaaniitti butee gannat etsa hiyoot yookiin immoo muka jireenyaa bakka jirtu kaa'ee jira. Kanaan booda kutaa lammaffaa guyyaa biraa waliin laalla. Hanga kanatti deemuu kan dandeenyu seenaa barumsa keenya guyyaa borii kana. Haa ta'u malee sanaan booda maaltu ta'e kana kanuma irratti haadhaamnuti. Jechi tokko jira. Jechi mana amantaa keenyaa amajjii irratti boqonnaa adoolessa keessa yookiin immoo naasee irratti awwaalcha. Ji'aas gidduu jiru ilaalaa. Naasee fi amajjii gidduu fageenya yeroo jiru gaafa laaltan waan irraa fagaata. Amajjiitti boqottee akkamitti naaseetti awwaalamti. Isa kana biran darba. Hunduma keenyaaf gaaffii haa ta'u. Asirratti maal baranna ayyaana kanarraa? Gooftaa kana mane qulqulleettii gooftaa kan deesse qulqulleettiin haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam
yoo boqottuyyuu hojiin ishii duukaa ni bu'a. Of tuulummaadhaan warri dubbatan akkuma Taawufaaniyaa ni salphatu. Jaalalli haadha keenyaa kabajni ishii nurraa hin fagaatin. Waaqayyoon amananii warri du'an fooniin warri boqotan lubbuun isaanii bara baraan ni jiraata. Boqonnaan isaanii bara baraan ni yaadatama. Boqonnaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii boqonnaa duuni haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii boqonnaa foonii malee du'a miti. Kana akka amannuudhaaf yoo duunes ni kabajamna, yoo jiraannes kan isaati. Ayyaana kanarraati wanti barachuu qabnu ayyaanni mana amantaa keenyaa kun karaa biraa waadaan ishii Bala'aamiin fayyiseera. Waadaan ishii Dookimaasiin qaanii oolcheera. Waadaan ishii Addaamii fi Hewaan fayyiseera. Waadaan ishii har'as nuun nu fayyiseera. Waadaan ishii bara baraan nu eega. Ishiin qulqulleettiidha. Dhaloonni gara fuulduraa har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu qulqulleettii naan jedhu jechuudhaan dubbattee jirti. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha jechuudhaan ergamaan Waaqayyoo ishee kabajeera. Uummanni fi sabni siif hin bitame ni bada. Raajii Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 14 gubbaa irratti. Kanaaf duuni qulqulloota Waaqayyoo biratti kabajamaadha. Boqonnaan ishii kun kabaja nuuf eebbadha. Ishiin qulqulloota caalaa qulqulleettii qulqullootaa jedhamti. Qulqulleettiin dubroo Maariyaam samii fi lafti kan hin dandeenye ibiddicha baattee garaa ishiitti dugda ishiitti harka ishiitti baaste buddeena jireenyaa waan nu laatteef kabajni ulfinni isheef ni ta'a. Du'a jalaa kan nu baase Waaqayyo karaa isheeti. Abdii Addaami isheen, waadaa keenya isheen, araarsituu keenya isheen, haadha dhugaa keenya isheen Maariyaamiin haadha dhugaa, araarsituu dhugaa, gara laafettii dhugaa, buddeena jireenyaa kan nuuf baatte, buddeena jireenyaa kan nuuf laatte. Yaada abbooliitiin jecha abbooliin dubbatamee kan ture dubbichi abdii abboolii kan taate Maariyaamiin, ilmaaf bultoo taate Maariyaamiin, lafti samiin kan isa hin baanne isheen garuu garaa isheetti baatte Maariyaamiin. Ayyaanni kun mul'achuu gooftaa keenya sababeeffachuun boqonnaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam Waaqayyo ishee irraa dhalatee karaa ishee mul'atee addunyaa kana dhufee fayyisee gara addunyaa kanaa dhufee badii Addaam hundumaa xalayaa garbummaa gurguddaa lama nurratti barraa'e Si'oolii fi Yordaanos keessa jiru hundumaa karaa ishee dhufee nurraati haqee jira. Amajji guyyaa 21 boqonnaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hin boqotte. Erga boqotteen booda Yohaannis reenfa ishee fuudhee aariidhaan muka Itsa Hiyoot kan jedhamtu muka jireenyaa kan jedhamtu gannas jala kaa'eera. Yooma awwaalamti akkamitti awwaalamti? Barnoota keenya kutaa lammaffaa guyyaa biraatti deebina. Araarsummaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii eegumsa ergamootaa dhiifamni gooftaa keenyaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Haati keenya biyya keessas biyya alaas kan jirtan ijoollee tawaahidoo hunduma keessan isin haa eebbistu. Araarsummaan ishii eebbi ishii isin faana haa ta'u. Toora yuutuubii keenya Wangeel Tuubii sheerii, laayikii, sabiskiraayibii gochuudhaan mallattoo dawulii yookiin immoo mallattoo bilbilaa toora yuutuubii keenyaa tuquudhaan miseensa keenya taatanii ergaa barumsa faaruu waltajjii irratti darbu sagantaa cuuphaa garaagaraa akka nu hordoftan wal qabannee wangeela dhugaa sagalee isaa akka labsitu akka nu gargaartan eebbi abbaa araarsummaan haadha keenyaa eegumsi ergamootaa hunda keenya duukaa haa ta'u. Nagaan nu tura. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u. Biyya keenya Itoophiyaa Waaqayyoon nuuf haa eebbisu. Tawaahidoo amantaa keenya nuuf haa eegu. Baga geessan baga wajjumaa nu geenye ayyaana gaarii nuuf haa ta'u.